Warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu qaqqaarii ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haqa qabu jecha warreen maatii Abdurriitich miidiyaa chaanaaliif haaraa taatan gara Abdurriitich miidiyaa chaanaalitti dhuftanii akka ida'amtan yeroo ida'amtan like share subscribe comment gootanii yaada keessan nuu qooddanii nuuf maatii ta'uu hin irraanfatinaa isiniin jecha warreen duraan maatii taatanii waliin turre chaanaala Oromooti waan ta'eef chaanaala barnootaati. Baga irra deebiidhaan gara Abdurriitich miidiyaa chaanaalitti nagaan dhuftan isiniin jecha gaafii keenya kan histiriis eegallee jirra. Like share comment gootanii yaada qabdan ichi jalatti nu ibsitanii yoo hanqinni jiraates yoo dogoggorri jiraates yoo yeroon dalagu rakkoo isinirra fides haala kanaan dalagii yoo dogoggorri jiraates karaa keessaan naa barreessitanii yookaan bilbila koos qabattanii karaa gubbaa naa bilbiltanii waliin haasoynee yaada waliin mari'annee waliin turuu qabna isiniin jaa. Warreen maatii kanaaf haaraa taatan like share subscribe godhaadhaa. Warri arkees kan arkiniin ga'a namni hundirraa baratee haa fayyadamaa ta'uu isiniin jenna. Lammiin ofii wal fayyadanii maatii hedduu horatanii akkaan hamilee anilleen horadhu na godhuu danda'uudha qabdu. Haala kanaan gama fuula duraatti waliin malla isiniin jecha gaafii keenyaa waliin turtii gaarii isiniin jecha kara gaafiitti isin dabarsaa gaafii wajjin turtii gaarii. Kana fakkaatti gaafiin bara 2016 kan ba'e jechuudha. History model examination kun jechuudha. Haala kanaan waliin karaa barnootichaatti adeemnu. Gaafii tokkoffaan akkana jedha. Question number 1. Which one of the following? Which one of the following is what? Best describe of the scientific theory of human evolution. Kutaa kudha takka yaadachuu qabdu. Chaaptara tokkoffaa keessa jechuudha. Bakka lama qoonnee waan kana ilaallee turre gaafa barannu sani jechuudha. Scientific theory and scientific view fi criticistic view jennee bakka lama qoonnee ilaallee isaan kana keessa yaada isaanii kana kan ibsu maal eenyu? Describe of the scientific theory of human evolution kan ibsu eenyuun jechaa jira. Scientific theory arg that human beings come from monkey. Maal jee theory saayinsii ilmi namaa kun saree irraa akka dhufe waa jaldeessa irraa akka dhufe ture ibsu jira jechuudha wanti kun. Inni lammaffaa human being is developed from what? Lower being through gradual process. Inni lammaffaa ilmi namaa kun adeemsumaan suutaan tirannaadhaan jechuudha. Ummatoota gadi yookaanis hortee dursanirraa dhufee jaa. Theooriin inni lammaffaadha. Inni sadaffaan akkam jaa asiin jechuudha. Human beings were what? Created by God with all complete structure. Ilma namaa kana waaqumaatu uumee kallattiidhaan jaa lafa kaayee jaa. Diin maal jaa? Origin of human being has not yet been what? Properly studied jaa. The answer is what? The answer is what? Laalu dandeessu amma answer isaa jechuudha sirriitti. The answer is human being is developed by what? Lower being through gradual process dha ja. Inni scientific theory kun maali? Isa kana jechuudha. Ilmi namaa adeemsumaan maaliin dhufe? Tirannaan suutaan dhufe ja. Inni scientific view kun. Inni immoo created inni kun akkam jaa inni criticistic view maal jaa seete ilma namaa kana waaqaatu uumee jaa. Asirratti immoo ka saayinsaa waan ilmi namaa kun tirannaan adeemsa tirannaatiin dhufe jaa. Inni dhugaadhaa kamii akka saayinsiin jeesanitti akka kitaabnis itti dhugaa jeesanii jala deemnaa jechuudha. Human being is developed from what? Lower being is through gradual process. The answer is what? B dha jechuudha. The answer is B. Okay. The answer is B. Question number 2. Which one of the following is a combination of wrong? Harar mangadi kaysa to gorri khate isa kamija. A. Hieroglyphs Egypt. B.
Zoroastrianism, Persia, Sin, logographic, China, Din, cuneiform, India. Kana maayisuu kanatti ulaaltanii ni beektan gaawoo kun gaafii lafaati. Jarri hundinuu maachi ta'ee jira. Right, right, right. The answer is what? Wrong in eenyu? Isa kana the answer is what? D jechuudha. Haaluma kanaan laaluu dandeessan. The answer is D. Confucianismiin Indiyaa ta'uu hin danda'u. Kun waan irraa fagaatee jechuudha dhugaarraa. Gartee? Question number 3. What was the right guaranteed by what? To guaranteed to what? Official person by what state in the feudal system of what? Ethiopia. A. Galt right. B. Rest right. B. Gabbar right. D. Curve labor. Kana maa isiniin immoo kana isiniin beektan jeetiin amanaa kun sirna san keessa jechuudha sirna right guarantee keessatti jechuudha official personiin jechuudha by what state in the feudal system sirna feudal system in Ethiopia keessatti wal nyaatinsa armaan gadii keessa sirna feudalaa keessatti jalaal mirgi mootummaa namoota aangootaaf kenne maal ture jaa kanneen Itoophiyaa keessa ture gaafa san ture kun galtiraayitiidha. Kan akkanattuu isinuu ni beektan jeetiin amana galtiraayit. The answer is A dha jechuudha. Galtiraayit. Which one of the following was not contributed to the rise of the early capitalism? A. Exploration of the discoveries. B. Renaissance. C. Socialism. D. Reformation. Kana gaawoo ni beektan isinuu kun ifaan salphaadha. The answer is what? The answer is C. Okay. Malja socialismii jechuun sirna socialismiiti wanti kuni haala kanaan laaluu dandeessu. Not contributed jedha asirratti wanni isin dagachuu hin qabne. To the rise of what early capitalism keessatti. Gartee isa kana jechuudha. Haala kanaan laaluu dandeessu. Question number 5. Which one of the following was long-lasting consequence of what? Conflict between Sultanate of Adal and what? Christian Highland Kingdom. Okay. A. Loss of human life. And the material destruction. B. The population movement of Afar, Somali and Oromo. C. Spread of Islamic religion to wide area. D. Mali. Mingling of Christian and Muslim people. Okay. Kan armaan gadii keessaa maal jechuu barbaadeeti gaaffii shanaffaan waldhabdee sultaanitii of Adalii fi Christian Highland Kingdom kan uume bu'aa yeroo dheeraa kan ture kanneen armaan gadii keessaa isa kamii ja'a. Kana gaarii beektan kun immoo seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaati. Namni hundi isa kana ni dirqama ni beekaa jechuudha. The answer is what? Waa inni jalqaba irratti population movement of what? Afar, Somali and Oromo. The answer is question number 5. The answer is what? B. Population movement of Afar, Somali and Oromo. Right? The answer is B. The answer is what? B. Question number 6. The establishment of what? The establishment of Gondar as primant capital, right? A. An end of the tradition of ruling from what temporary capis. B. Gondar to serve
as what political center for about 4 center seen the inhabitant of what city of what solely ruling class and trader din the power of struggle between Quara and Tigray. The answer is what? Kana become an end of tradition of ruling from what? Temporary camp. Yeroodhaaf akka traditionitti yoo waan kana maal godhanii sirna kana uummatanii itti fayyadamu itti bulaa turanii jechuudha waan kana. The answer is A. Question number 7. The founder, who was the founder of Lega Nagamte? Lega Nagamte hunde ise eenyu jechaa jira. Qorumssa Modela, Jootee Tulluu, Bakaree Godaanaa, Abbaa Bogibo. The answer is what? Qorumssa Modela is what? Lega Nagamte. Jootee Tulluu is what? Lega Qellem. Bakaree Godaanaa is what? Haala kanaan itti Ilubbaabor Marree Minaamin isaan kana hunda mootummaa addaan baasuu qabdu jechuudha. Wanti kun waan salphaadha gaafii tuni gaafii ganda keessaati. Kanaafuu Leeqaa Naqamtee kan hundeesse eenyu ture? Qorumssa Modela ture. The answer is A. Okay. Haala kanaan laaluu dandeessu. Question number 8. Question number 8. What were the 3 continents of involved in the triangular self-trade? Daldalli kobsadee san jechuudha. Daldala kobsadee kan jennuun san eenyuu fi eenyu gidduutti kan gaggeeffame eenyuun jechaa jira bara. Ardiilee sadan daldalli garbaa yookaanis triangular trading keessatti hirmaatan eenyuun jechaa jira. Tana maali beektan gaatuni waan salphaadha. Tana isin illee himuun hedduu nan barbaachisu na rifachiisa. The answer is what? Africa, Europe, Asia nuun jechaa jira. America, Europe, and what? Australia jechaa jira. America, Europa, and Asia. Africa, Europe, and what? America nuun jechaa jira. The answer is what? Tunimmaa waan salphaadha. Africa, Europa fi America jechuudha wanti kun. Haala kanaan laaluu dandeessu. Gaafii 9. Question number 9. First of commercial railway was worked between A. Stock and Dranglet, Darlington, B. Manchester and Liverpool, C. Liverpool and London, D. Draingot of London. Gaafiin kun anaafuu haaraa ture. Darlington, London. Gaafii kana biraa dabarfachuun illee hedduu ulfaata. Garuu maal jechuu fedheeti hiikaasaa baasnee addaan hiiknee haa baafnu. First commercial railway was worked between. Gartee? Daandiin baaburaa daldalaa jalqaba gidduutti jechuu. Kan hojjetame biyya kamitti garuu akka laalamutti jechuu. Wanti kun akka isiniif fakkaatutti eessa? Akkanaaf garuu gaafii kana cheegoodha isinis irra deebi'aadha. Garuu guddinaanis biyyattii addunyaa keessaa sadarkaa wannaatiin amma teekinooloojiin beekamtee tan deemte eessa? Manchester mana fakkaata. Garuu Manchester yoo isin Manchester ta'uu baatte isinis cheekaappii godhaa jechuudha. Haala kanaan laallee dabarfannee irra deebina yeroo biraa. Question number 10. The Reformation movement was begun in German, Britain, France, Italy. Reformation eessatti kan gaggeessame gartee sochiin haaromsaa kun eessa keessatti reformation reverse play haaromsa yookaan deebi'anii dhalachuu jennee isa kana barannee turre gaafa arraami tureen baradhee an baradheeraan baradhee wanta kana sirriitti dhageeffadhaa
bisiin tu reformation isa keessatti eegalame sochii reformation kun biyya tamitti akka eegale namoonni beektan jeetii namana wanni kun waan wannaa waan qallaaliidha Jarmanii haala kanaan laala reformation Jarmanitti eegalte. Okay. Question number 11. Which one of the following was what? Result of French Revolution. Warraaqsi Faransaay kun jechuun kan irra mangatii keessaa maali bu'aa warraaqsa Faransaay kan isa kamija kan ta'e isa kamiin jechaa jira. A. Influenced American War of what? Independence. B. Inspired of the Enlightenment literature. C. The division of what? Society in the active and what? Passive citizen. D. Old feudal what? Order of destroyed and what? Replaced by capitalism. The answer is what? French Revolution gamma bu'a isa kate isa kami namuni beektan kan amma isin sabbaan fedheewu hin beektanii bu'aan isa kami bu'aan warraaqsa kana maal ture kan irra mangatii keessaa bu'aa warraaqsa Faransaay isa kamiin jechaa jira waraana walabummaa Ameerikaa irratti dhiibbaa uume. Babal'ina ogbarruulee Enlightenmentii qoodinsa hawaasaa gara lammii sochii fi dadhabbiitti jechuu sirna fiwudaalaa durii diigamee kaapitaalizimiin akka bu'e zaan sariis waat waraana Ameerikaa kan hafirraa dhiibeensaa inni kuni zaan sariis eewadha. Garuu gaafii kan akka gaafiitti isiniifin laa'irchee kaappiin isinii godharra deebi'e question markiin hin bira dabre isin ammoo garuu aansariisii kaaya koomaantii jalatti irra deebina garuu wanti kun gaafii qallaalesii miti gaafiin kun gaafii sirriiti. Question number what? Gaafii kudha lammaffaa question number 11. Who wrote Roman and what? Jedit. A. Dintallo. B. Nicholas Copernicus. C. William Shakespeare. D. Machiavelli. William Shakespeare ilal. Okay. William Shakespeare kana fakkaatutti sanuma kun immoo beekamaadha. Raayitii amma barreeffamaa fi walaloodhaan namni beekame dhugumatti eenyu William Shakespeare dha beekamaadha. William Shakespeare dha. Haala kanaan laaluu dandeenya. Okay. Hayyee dhageeffadhaadha. Haya. The answer is what? The answer is what? William Shakespeare dha jechuudha. The answer is C. Way was what? Study of Ethiopian history only focused on what? The northern what? Northern south until what? 1916 because A. North and a very interesting history than south. The south had lacked by what? Objectivity and comprehensiveness. C. Historians were interested in the political history than social, economic, and cultural. Dinma North had written a language world. The South lacked record of past. The answer is Gabar Kurasagal Jahatamafa Keisa. Did North had what written language world. South luckily was record of the past to age one. The answer is D. Question number 40. Which one of the following tools associated with Homo erectus? Kan armaan gadii keessaa meeshaalee armaan gadii keessaa Homo erectus wajjin kan wal qabatu isa kame kan isin oomishte jechuudha. A. Oldivian tools. B. Pressure flicking tool. C. Acheulean tool. D.
composed tool. Wayya kun amma gaa Homo erectus ni beeytan Homo habilis Homo sapiens jee jira jechuudha wanti kun. Kuni maaliin beekamtiidha? Achuliyaan tuuliin beekamaa jechuudha. Kun ammoo maaliin beekama? Oldiviyaa gorge yookaan oldiviyaan tuuliidhaan beekamaa jechuudha. Inni kunneen Homo kami habilisiin jechuudha. Haala kanaan adda baaftanii jechuudha waan kana. Okay, the answer is what? C. Achuliyaan tuuliidha jechuudha. Okay. Achuliyaan tuulii. Which one of the following tool associated Homo erectus? Sorry, irredeebine. Which one of the following is Sapiens discovery in Ethiopia? Sapiens in kun jechuudha discovery of Ethiopia keessatti jechuudha. Gosoota armaan gadii keessaa isa kamtu Sapiens hojii walitti hidhata qaba? Australopithecus africus, B. Australopithecus robustius, C. Australopithecus anamensis, D. Australopithecus atopics. The answer is what? The answer is what? Da kuni beekamaadha. Australopithecus afarnaasi. Afarnaasis jechuun adar iddoo Affaar bara Affaar keessatti wanti kun kan mul'ate Itoophiyaa keessaa itti beekamtii kan itti qabu ichi fi naannoo dirree dhawaa yookaanis naannoo Sapiens jaamutti jechuun naannoo gammoojjii kana keessatti foosiliin kun mul'ate jechuudha. Irra caalaan isaa asitti kan beekamtii qabu jechuudha. The answer is what? A. The answer is Australopithecus afarnaasis. Sapiens discovery kan itti argame jalqaba jechuudha. Itoophiyaa keessaa isa afarnaasis naannoo Affaarii fi Sapiens naannoo dirree dhawaa iddoo arra Saapiyaan jaamtutti jechuudha. 16ffaan one of the following was not future of the state. Maal jaa kanneen armaan gadii keessaa tokko amala mootummaa hin turre jaabar. Inni sun maal? A. Government, B. Religion, D. Territory, D. Population hin jechaa jira bar. Kana gaa isin numa beeytanii maal mee as keessaa isin amma isaan sanii wajjin walitti hidhatan qabne. Gaafii kana addaan baasaa. One of the following was not. Gaafuma ganda keessaa tanaatu nama dhawa bar. Not future of the state. A. Government, B. Religion, D. Territory, D. Population. The answer is what? Religion jechuudha. Qabaddu. Hin sobin wanti kun. Question number 70. The decline of ancient Kush civilization caused by maal nun jechaa jira? Kanneen armaan gadii keessaa tokko amala mootummaa kufaatii qaroomina Kush durii sababa kateeja kufaatii amma kun laal fall of decline barlaal. The decline of ancient Kush civilization sababa kufaatii qarooma Kushii kan ta'e ture inni jalqaba maal ture? Egyptian invention, B'n maal Carthage invention, C'n Napata invention, D'n Aksumite invention. Kana gaa osoo isinitti himin isin naa himuu qabdu. Sorry. Kuni Aksumiteidha. Aksumite statein waraanni biyya karaa lamaanitti kee internaalii fi externaliin sababa akkamiitiin akkana irra deebitanii laaluu dandeessan. Modern Ethiopian empire keessaas ni jira. Aksumitein keessaas ni jira. Aksumitein kun bal'aa history bal'aa qaba. Ichi keessa bal'inaan laaltanii bira dabarfachuu dandeessu jechuudha. The answer is what? Aksumite state. Okay. The doctrine of Holy Trinity says that. Maal jechuu fedhe?
Barumsi sadan tokkummaa qulqulluu akkas jedhee kan kennamaa ture sirna kiristiyaanitii keessatti maali inni? Jesus Christ is not complete divine. B. God Father out of the highest authority. Sin good exit in what? 3%. D. Bible on the highest authority. The answer is what? The answer is God of Father out of white highest authority jaanii jechuudha. Jarri san warra daaqoonii ta'an keessaa olii wanna godhanii barnoota akkasiin kennaan turre barnoota amantii irratti nama God Father akka abbaa waaqaatti jaanii jechuudha. Highest authority owned jaanii jechuudha. Kiristiyaanitii keessa dhayitanii ilaaltan waan kana haala kanaan waan kana godhachaa turan. The answer is what? The answer is C. God exists of what? 3% dha jechuudha. Sadeen achi keessatti sadeen jechuudha. Daaqoonii sadeen isaan san oofaa turan jechuudha. Okay, the answer is what? C. Wanti kun nama shawwadaa isin shawwadin. Laal God Father aundiinis itti fakkaata malee sanii miti. Okay. Question number 90. The police were of community of the monks give up what? Worldly life to God service was what? A. Cardilla. A. Cathedral. B. What? Monastery. Sin charge. D. Numal castles. The answer is what? Bakki hawaasa mooksoonii yookaanis kan jedhaman biyya lafaa tajaajila waaqayyoof ka kennaa turan sun maal ture? Naaf hima maal ture? Wanni inni ture maali? The answer is what? B. Okay. Monastery jechuudha. Question number 20. Question number 20. What was the main reason for what? The long survival of the East Roman Empire? East Roman Empire. A. Eastern Roman had strong warrior than what? The Western Rome. B. The barbarian highly interested to control the West and what? Not the East. B. Byzantine cities and what town had defensive walls than the West. D. Geographical location of Byzantine was favorable to attacked by what? Enemies. Okay. The answer is what? The answer is what? Question number 20. C. Okay. C. Malture Byzantine city and the town had defensive wall than the West. Gava sanja chura. Warra kaaba keessatti wanni Byzantine Roman Empire keessa ba'e wanni sammaali karaa Byzantine Empire maal ture town had defensive godhe jechuudha. Maal godhe? Ni dabarse mootummaa Roomaa bahaasan yeroo dheeraadhaaf akka turu sababni guddaan inni maali ture jaa? Maal ture? Sababni isaa sirri dhageeffadhu. Magaalonni fi magaalonni Byzantine kun warra dhiyaa caalaa dallaa ittisaa akka qabu ture jechuudha. Akka qabaatu yookaan akka jaarratu ni tursiisee fi jechuudha. Kanuma wanni biraa takkan jiru seenaan isaanii. The answer is C. The answer is what? C. Question number 21. The Horn of Africa is consisted of what? What is Karademanuni beeka. Africa is Horn of African consisted of what?
Ethiopia, Eritrea, Djibouti and Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti and Kenya, Ethiopia, Eritrea, Djibouti and Sudan, Ethiopia, Eritrea, Djibouti and the answer is what? Okay, beyond Gampa Africa tahan isanuma khana jechuudha hin dogoggorina. Laala asirratti dabaasa amma khanaas kala beene jira maniin beeka kana maa'uudha beeka jiru jira. Biyyoota amma joogiraafii irratti irra caalatti wanni kun irra caalaan numa dhufa yeroo hunda histirii irratti ni dhufa. The answer is what? Biyyoonni Gampa Afrikaa afran kanaa jechuudha. Eenyu Ethiopia, Eritrea, Djibouti and Somalia dha jechuudha. The answer is what? The answer is akkasii adda baasi. Which one? Question number 22. Which one of the following historian described Ethiopia as what? The Museum of Peoples. Garte? Gaafii kana laalaa dhusirritti. Barreessaa seenaa armaan gadii keessaa Itoophiyaa keessatti jechuun Museum of People kan jenneen san jechuun inni sun jee akkasitti kan ibse sun isa kami? Herodotus, B. Alex Tae, C. Job Lodolf, D. What? Koti Rossini. Akkana nan godini gartanii gaafii addaa baabar. Gaafiin kun maal ture? The answer is what? Jarri hundan hin beeka Herodotus is this. Kunaayyuu seenaati Alex Tae yaa yeellam Job history keessa Job Lodolfin kuni biyyoota wannaa keessatti kuni Ingiliz hayyee Koti Roosii jechuu isa kana kunis qabadhu. Gaafii laaltee kanatti deebistus ni jirti jechuu. Question number 23. The king of Damat used of the Southern Arabian political and what religious title of what? Imam, B. King, C. Mukarib, D. Emperor. The answer is Mukarib. Tanamma namni humdini beekaniin beeka akka beektan. The answer is what? Mukarib. C. Okay. Ishi. Question number 24. Question number 24. Okay. The first written of source about Aksum was entitled A Christian Topography, B. Journal of what? Chronicle of Aksumite King, B. Purpose of Eritrean Sea, D. What? Source of from Egyptian the Coptic Church. Okay. The answer is what? The answer is what? Purpose of Eritrean Sea dha jechuudha wanti kun. Maali? Aksumite. Laal. Aksum dubbannaa wanti kun achirratti hidhata waliin qaban turan. The written of source of about Aksumite was slate. Hoggan munjee purpose of Eritrean Sea. Bakka Eritrean Sea dha garba galaanota Eritrea wajjin walitti hidhata qabachuu turan gaafasa waliin daldaruu turan maal ture achi godhattee jechuu yeroo san. Maal jechuu fedhe gaafiin amma mootonni daamaatii siyaasa Arabiyaa kibbaa gaafa fayyadamaa turan san jechuudha. Maga amantii kan dawoo godhatan jechuudha isaan kun bar waan biraami. Kunis kun ammoo Mukarib ture laala achirratti wal isinirraa nyaatin. Inni biraadha. The first jee bar laal inni kun. Maddi barreeffama jalqabaa waa'ee Aksumii kan maal godhe kan lafa kaa'ee jechuudha. The answer is what? The answer is what? The answer is sirriitti dabaasi. The answer is what? C. Okay. Purpose of Eritrean Sea kunilleen. Question number 25. Which one of the following is what? Not true about contribution of the 9 cents. 9 centi kana gaala lamma wanni isin beekuu qabdan yaadadhaan irraa. 9 centi jara sagal warreen amantii saayilansan jechuu daaqoonota yookaanis darasaa nam saayilansun jechuudha. Noot kan hin turin jechuu amma asirratti wanti kun jechuu.
translated people to Greece. B. They built churches of what? And monasteries. C. They purchased Christianity to ordinary people. Did what? They introduced Christianity in the Aksum. Okay. The answer is what? Dida jechuudha hoggaan sagaleetti jabeessuu beekuu qabda. They introduced Christianity into Aksum. Okay. Kanuma jechuudha waan biraa miti. Okay. Haala kanaan arrafinnan jennu barnoonni keenya yeroo itti aanu sitti qaxxala. Barnoota keenyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jecha nu hordofuun dagatinaadha. Wajji jirra. Jajjabaadhaa jabaadhaa hunda siidhaa harkaa hin qaba. Faayinaala simisteer model exam khani fi baafnes ni jira waan ta'eef hordofaa nurraa baradhaa. Okay.